Akkam jirtu maatiiwwan milkii tuubii biyya keessaa fi biyya alaa teessanii kan hordoftan. Milkiin tuubii marree barnoota afaan Oromoo haala salphaa ta'een idduma teenyutoo barreessuu dubbisuu akka dandeenyuuf barnoonni kutaa darbe qabanne har'allee kan itti fufee jirudha. Kanaaf marree barumsa kana warreen barachuu barbaadan karaa Telegiraamii, karaa Imoo, karaa Zuumii, karaa Waatsaapiitiin karaa isinii mijatu kamiiniyyuu isin barsiisuudhaaf nuti qophiidha. Kanaaf lakkoofsa asii gadi isinii keenya jirru kanaan karaa isinii mijatu kamiiniyyuu kallattiidhaanis yoo ta'e nu qunnamuu dandeessu. Kanaaf marree warreen yuutuubii keenyaafis haaraa taatan immoo sabiskiraayib, sheer gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Barumsa kana yeroo gabaabaaf gidduutti barreessuuf dubbisuu akka dandeenyuuf barnoota kana isiniif qopheessinee jira. Kanaaf marree barnoonni nuti har'a waliin ilaallu jecha sagalee gama lamaan dheeraa qaban. Jecha sagalee gama lamaan dheeraa qaban jechuun jecha dubbifamaa jalqabaatti dubbachiiftuun lama hirkatee kan jiru, jecha dubbifamaa booda irratti illee dubbachiiftuun lama hirkatee kan jiru jechaadha. Kanaafiyyuu jecha sagalee gama lamaan dheeratan jechuun jecha dubbachiiftuun gama jalqabaatiin lama, dubbachiiftuun gama boodaatiinis lama ta'ee dubbifamaatti hirkatanii kan jiran. Kanaaf maal jechuudha? Jecha sagalee gama lamaan dheeratan jechuun karaa biraatiin sagalee dheeraa fi sagalee dheeraa walitti dhufuudhaan jecha dheeranuuf akkuma uumu ilaasi amma sagalee dheeraadha kun amma kunis sagalee dheeraadha walitti dhufanii jecha dheeranuuf uumanii jechaadha. Kanaafiyyuu yeroo sagalee keenya baafnu qooqa sagalee keenya ni dheeressinee dubbisnaa jechaadha gama lamaaniinuu. Kanaafiyyuu tokko tokko isaatiin kan waliin ilaalludha. Nu duuka bu'a. Gooroo, gooroo, gooroo. Waadaa, waadaa, waadaa. Meetii, meetii, meetii. Koodee, koodee, koodee. Kanaaf hundi isaanii asiin sagalee dheeraa, asiinis sagalee dheeraa. Sagalee gosa garaagaraa lama walitti dhufaniitti jecha dheeraa gama lamaaniitiin nuu kennan jechaadha. Kanaafiyyuu sagaleen kophaa isaatti hiikan kennu maal gochuu qaba? Sagalee kan biraa dabalateetti jecha nuuf uuman. Kanumaafuu akkuma kanaan dura ilaallee sagalee fi sagalee walitti dhufuun jecha uumaa kan jenne kunoo jecha dheeraa gama lamaanii nuuf uumee jechaadha. Eeboo, heeboo, heeboo. Kooraa, kooraa, kooraa. Gaarii, gaarii, gaarii. Faaruu, faaruu, faaruu. Duudhaa, duudhaa, duudhaa. Kanaafiyyuu maal jennee asii sagalee dheeraa gama boodaatiin sagalee dheeraa. Amma fakkeenyaaf akkamitti dubbisna kana? Hee gabaabsinuu hee hoo jenne sirrii miti. Hee isa kanaan immoo boo hin jennu. Boo hin dheeressina jechaadha. Sagalee keenya qilleensa keessa keenya gaafa baafnu dheeressinee dubbisna jechuudha. Maal jedha kun? Heeboo. Koo inni isa kanas. Raa, kooraa. Gaarii, gaarii. Faaruu, faaruu. Duudhaa,
qabdudha jenna jechaadha. Kanaafiyyuu barumsa kana haala salphaa ta'een kan isiniif qopheessinee fi haala salphaa ta'e sagaleetti qoodneetoo akka isiniif galuuf kan isiniif qopheessinedha. Kanaaf barumsa kana yeroo gabaabaa keessatti idduma teessan karaa telegiraamii, karaa iimoo, karaa zuumii, karaa waasaappiitiin lakkoofsa sii gadi isinii keenya jirru kanaan karaa isinii mijatu kamiiniyyuu dawwaltanii qunnamuu ni dandeessu. Kanaafiyyuu warreen barumsa kanarratti dabalatan barumsa Ingiliffaa, barumsa herreegas barachuu barbaadan lakkoofsuma kanaan nu qunnamuu ni dandeessu. Haala salphaa ta'ee fi yeroo gabaabaa keessatti barumsa afaan Oromoo barreessuu dubbisuu akka dandeenyuuf milkiin tuubiin kan isiniif qopheessedha. Kanaafiyyuu isinitti fayyadamaa isiniin jennaa. Barumsi har'aaf qabnu asumatti nu ga'a. Kutaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa. Galatooma.